Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessanuu siniin jecha egaa yeroo viidiyoo ilaaltan subscribe like naaf godhaa siniin jechuun jaaladha lammiiwwan kiyya siniin jedha. Egaa guyyaa har'aa Abiraamii har'aa keessummaa addaan qabaa. Keessummaan hani qabus immoo keessumuma sin beektanii yeroo darban waliidhaan viidiyoo hojjechaa turedha. Akkasuma dubartii alaafinnatiin guddaa qabdudha jedhee dubartii cimtuu dandeessu yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Akkasumallee abbaan ishee kan dhukkubu abbaa ishee yaalchisaa kan jirtudha kallattii garaagaraadhaan jedhe jechuudha. Egaa sinimmoo subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa innaa nan qaaneessitanii hordoftoota kiyya jedhee jira jechuudha. Haati manaansaa achii dhugee kaastee inni immoo asii jechuudha. Ilmoo namaa sapiraayisii godha siniin jechuun jaaladha hin tolche sababinsaayyuu. Egaa Abiraam tola ooltummaadhaan kan inni beeku dhugaan siniin jedhe osoo bulchaa gandaa buttaa jiraa ta'ee Abiraam dhugaan siniin jedheen bulcha jechuudha. Maaliif jennaani tokko lama jedhe jechuudha. Ijoollee buttaa jiraa jechuudha. Dubara isaanii dhiira isaaniidhaaf jechuudha. Chaanaalii banee kan kennu Abiraamidha jechuudha. Isa biraaniyyuu iddoo hunduma chaanaalii kam keessatti otoo nama duraa ta'ee argamee baay'ee natti tola. Garuu immoo amman danda'e gochaas jira. Isayyuu immoo sinnaaf jirtu sintuu na jajjabeessa bakkee jirtanii nan qaneessitanii na leeyyastanii hin beektanii jedhee eesha Abiraam absheersin jechuun jaaladha. Ani garuu xiqqoo ishii waa'ee fi hin qabu malee too waa'ee fi naa bittee garuu maaliif jenna naa biti siin jedha. Na isa kanadha nan qoose hani sana booda mucayyoonni dhufte jechuudha. Saamirii nan beeka kana durallee jechuudha. Yeroo wayii kan inni yeroo Ruutaan manaa baatee Meerii fa'i bira turte kan fidee dhufe jechuudha. Gaafa waliin isaan dorgomsiiseen yaadattu dhina yaadaa Fiqir Ruutaa Saamirii kana jechuudha. Yeroo sanallee baay'ee ittiin tolle guyyaa afurmoo waan ta'e bultee baay'ee cinqi keessa turte abbaa ishee waan dhukkubuuf jedhee jira jechuudha. Hin dhufte jechuudha ishiinis innaa kana gidduutti egaa isaanii shurrubbaa shaagoottee akkam baakkish jedheen jechuudha. Innaa isa kanadha hammateeffataa jechuudha. Dhugaan siniin jedhee nama miidiyaa ta'uun yeroo tokko tokko dhugaan siniin jedhe sin bashannansiisa maaliifi bakka namni miidiyaa nama qaba dhugaan siniin jedhenna. Isa kanadha yeroo ishiin dhuftutti baay'ee maaliif sitti fakkaata sapiraayisii wayiitu jira jedheeni maaltu jira jettee jechuudha. Bakka na yaaddee ta'uu danda'a jettee jechuudha. Kolfee jechuudha iddoo sanatti jalqabasi Abiraam wanta biraatti yaadina wanta biraatti fudhatina nuun jedhee mastanqaqaa nutti kenneera. Dhugaa qabdan siin jedha. Kaleessa waa siin jedhani intalettiin sashiin sapiraayisii goote irratti waa siin jedhan miti waysi tuqani. Amaariin fadhee beekeen dubbisu beektaa Abiraam. Innaa kanatti xiqqoo ishii namiidhee maa miti immoo siin jedha. Innaa fataa jedhe sitti haa tolu siin jenna. Jaartiin kas deebitee galuudhaaf jirti. Wanti hundumtiyyuu iddootti deebi'uu jira. Yeroon ifatamaa dhufaa jiran siin jedha. Himmoota dhugaan siin jedha. Himmoota abshar. Innaa qajeelummaan keeyyuu gara laafummaan keeyyuu yoowwinnatii inni jedhamu suniyyuu simoosisa waan hundumayyuu siin jechuun jaaladha. Gowwaa fakkaattullee moonyi fakkaattullee siin jedha. Keessuman siitu kakaa. Waan sirraa baradhe jechuudha. Haati manaan kee yeroon akkasiin jedhu immoo Ruutiyyeen kufuu yookiin immoo amtuudha jechuu miti. Ruutaan amtuu miti dhugaa dubbachuudhaaf jagninnatii qabdi jedhamuudhaaf malee haalotuma tokko tokko jira mitiire. Innaa isa kanadha. Gaa'ii ishiin maal akka ta'e hin beeku jettee akka meeshaa baay'een kee'eenii maan jedhu jetteeni sana booddee ani yeroo baay'ee sin argaa ijoollee buttaa jiraa fa'i faana yeroo ati yuutii hojjettu jedhee jira jechuudha. Dhugaadha buchee akkasumas illee UL kan jedhamu faana yeroo baay'ee hin hojjetti. Isaan lachuullee osoo isaan faana hojjechaa jirtullee
yaada jaalalaallee irraa argatee turte jechuudha. Isaan eetoodhaan waamanii kennaa fi turanii ijoolleen sunillee walitti bu'aa turanii sababi sanadhaan anis lachuyyuu hin fedhu an hojiidhaaf isinitti siqe malee gidduu isaaniitii baatee jirti jechuudha. Ani dhuga dubbachuuf yeroo sana miidiyaa qabdin si'een ture malee isaanuma fa'ii faana bicha hojjetti seenee amma garuu Abrahaam egaa waamee jira akka ishiin hojii hojjettuudhaa fi kanaan akka hojjettuuf jedhee sana booda ishiidhaan ani chaanaalii kana siif hin bane jedheeni. Akkasumas immoo baay'ee gammaddee galatoomii ati nama haddaatiidha baay'een si jaaladha akkasumas immoo naannoo tokkotti guddannee baay'een si kabajaa keessattuu immoo kan walitti nuti sinne edda ati gara Finfinnee galtee jetteen jechuudha. Gaa'ee dura maalii walitti sinne yeroo biyya keessan jirtan namni biyya ofii keessatti walitti siqamu adda biyyaa siqee haa ta'u bakka akkuma isin jettan iyyuu isiniin jedha. Sanaa booddee gaa'ee akkasumallee abbaayinis amma wayyaa fi amma humaa hin jedhu garummoo manuma jira jettee jirti jechuudha. Isa kanadha. Anis immoo sin'ana manaa wantoota babbareedaa ta'e hojjettee hordoftootaaf akka dhiyeessitu akka hojjettuufis jedhee chaanaalii kana sii banee sii kennee jira irratti hojjetta. Sana booda immoo wantoota garaagaraadhaan kallattii garaagaraan tokko lama jettee inni guddatta. Viidiyoo kanaanis immoo akka kuma 20 argattu oma shakkii tokkollee hin qabu jedhe jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf in argatti maaliif jennaan chaanaalii isaa jalatti sheerii godhaa waan ta'eef intalli isheen waliin dhooftuun suniyyuu jechuudha gara 12 waan ta'e galtee jirti jechuudha. Isa kanadha. Kanaaf iyyuu dhuga dubbachuudhaaf namatti tola. Namni gaafa nama gargaaru dhugaan siniin jedhe kan akka nama gargaarutti nama boqochiisee arraba nagaa nama raffisee bulu tokkollee hin jiru jechuudha. Isa kanadha siniin jechuun jaaladha gaa'ee. Inni namni baay'een dubartoota biraa sissuu qabaa zoor gochuu qabaa jettanii lafa dhiittanii kinoo kaleessa tokko fidee har'a tokko fide jechuudha. Dhugaan siniin jedhee jechuudha. Yeroo tokko beektu xiqiiwwan baay'ee nama gootina. Giruuppii garaagaraadhaan wantoota garaagaraadhaan haasawaa turan jechuudha. Inni dubartii ofirraa galchuu hin danda'u jedhanii jechuudha. Yeroo tokko namni haa odeessu maalla dhibee yaada mataa isaatiitti ani hojii kun hojjetadha jedhee fiduus danda'a dhiisuu danda'a waan hundumayyuu tuffateera ta'uu danda'a. Dhugaan siniin jedhama. Yoo waan hundumayyuu tuffateera jechuudha. Yoo barbaadde ishiin isaa deebitu yoo barbaadu baattee haa dhiistu jedhee calli jedheera. Dhugaan siniin jedha waa yeroottaa kanallee jechuudha. Haadha waan tokko ittiin kaasin kolfeen tala bashaa godhee jedhana. Haala kanadhaan fataa waliin jedhanii jiru siniin jechuun jaaladha gaa'eef minxirra waliin jedhanii. Abreesh yeroo dhiifatamaa sigaara deebiin jedhamu dhufaa jira. Roobeelii dhufee dhiifama si gaafachuuf Abbuush akkasumallee Maqideenii Abrahaam ani waan isin jedhu keessaa jechuudha. Mucaa sana deebisisiin jechuun jaaladha. Ta'uu hin qabu. Mucaa kana tankaraattatu hin qabdu. Ati ilma dhiiraati mana hin ooltu. Mucaa immoo namatti kennitee deemuu hin qabdu kan kee miti. Namni waan baay'ee godha. Akkasumallee gargaartuu keellee gowwoomsanillee waan baay'ee jira boo deebisi. Fataa hidhee jiraadhu isin jedha hojii kee hojjetachaa finxirri jedhe kana booddee bakka. Ruutiyyeen isin dhufti. Hin dhufti ruutiyyeen. Isa dhugaan isin jedhannaa isa kanadha. Hordoftoota isinis wal jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Wal jajjabeessaa, wal dadammasaa, wal kakaasaa isiniin jechuun jaaladha. Isinis waliif yuutuubii banaa. Isinis hojjedhu jedhaanti hiriyaa keessan isin bukkee jirtu jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Kanadha akka gooftaan sana eebbisu hin buliin jedheen dhufee isiniin jedha akka.